5.3 simple machines at workplace. Maashinoota sasalphoo bakka hojiitti nu fayyadan jechuudha. Isaan ilaalla jechuudha. At the end of this section, you should be able to garga topic kana xumure simple machines at workplace jedhu kan erga xumure jechuudha. Waan nuti baruu qabnu isa kana jechuudha. Inni seenyudha. Categorize simple machines at home and workplace according to their type. Maashinoota sasalphoo mana keessaa fi akkasumallee bakka hojiitti dirree irratti nu fayyadan jechuudha. Isaan kaataagorii isaanii adda baasuu danda'uudha qabda. Akkasumallee taayipii isaanii baruu danda'uudha qabda jechuudha. The development of the technology that created cars, airplanes, and other modern conveniences began with the invention of the simple machine. Guddina teknoolojii keessatti konkolaataa uumuu ta'a, xiyyaara ta'uu danda'a, akkasumallee meeshaalee kanneen biroo modern ta'an jechuudha. Isaan kun ka'umsi isaanii eenyudha? Simple machineidha jechuudha. A simple machine, a mechanical device such accomplished a task with only one movement such as a lever. Kana jechuun maashinoonni sasalphoon sochii tokko qofaan dalagaa tokko kan nuuf raawwatanidha jechuudha. Fakkeenya wayii mee haa fudhannu, boksii wayii haa fudhannu, boksiin ulfaatina guddaa qabu. Kana haa fudhannu, boksiidhaati fudhadhaa kana. Innis 1000 kiloogiraama ulfaataa jennu. Kana egaa harkaan kaasuuf baay'ee nutti ulfaata, harkaan sochoosuuf jechuudha. Yeroo kana maal fayyadamna? Asii fonqolcha fayyadamna. Kana dhagaa jedhaatii fudhadhaa, ishee asittan ishee xiqqoo kana jechuudha. Sana booda maal gootu? Asii fiddaniit as jala galchitu muka wayii fiddanii as jala galchitu. Kana jechuun boksii kana jala galchitu. Muka wayii fuutanii as jala galchitu. Inni kun immoo isinii utuba. Dhagaan kun immoo jechuudha. Dhagaa isheen xiqqoo kun. Sana booda maal gootu? Muka kana qabdaniit maal gootu? Asii gadi harkistu. Erga dhagaa kanaatiin utubdanii jechuudha. Erga dhagaa kana utubdanii humna asii gadi asii irratti gaggeessutu. Iffartii asii apply irratti gootu jechuudha. Asii gadi irratti apply gootu. Asii gadi erga apply irratti gootanii karaa salphaa ta'een boksiin kun nuuf socho'eera jechuudha. Boksiin kun nuuf socho'uu dandeenya. Harka qullaa nuuf socho'uu wanta hin dandeenye sochoosuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu egaa sochii tokko qofaan kan nuti hojjechuu dandeenya jechuudha. Asii iffartii irratti dalageessuudhaan kan nuti hojii kana jechuudha. Kan dalaga kana dalaguu dandeenya. Exercise 5.2 yeroo laallu based on figure 5.5 complete the following table jedha. Figarii 5.5 irratti hundaa'uudhaan figarii isaan kanarratti jechuudha. Figarii asirratti argitan kana jechuudha. Isaan kanarratti hundaa'uudhaan teebilii asirra jiran kana guutaa isiniin jedha. Teebilii kana jechuudha. Teebilii kana guutaa isiniin jedha. Egaa asirratti egaa figariin asirratti nu kennaman kun simple machineidha. Akkuma argitan jechuudha. Simple machineidha. Isaan kun simple machineidha. Warratti asirratti argitan kun jechuudha. Egaa asirratti wanti isin hubachuu qabdan asirratti doonii ni argitu. Asirratti doonii ni argitu. Bakka kanatti immoo bakka kanatti jechuudha. Konkolaataa ni argitu. Akkamitti simple machine ta'uu danda'a? Compound machineidha malee akkamitti simple machine ta'uu danda'a jettanii gaaffii isinitti uumuu danda'a. Asirratti egaa doonii fi konkolaataan kun simple machineidha jechuu otoo hin taane asirratti konkolaataa kana yoo ilaaltan maalirra kan inni jiru? Kan ittiin inni ol ka'eeru jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha. Ol ka'eeti jira. Maalirra jira? Bifa inclined plane qaburra kan inni dhaabateeti jiru konkolaataan kun. Kanaafuu konkolaataa kana ol kaasuudhaaf jechuudha kan itti fayyadamne jechuudha. Kanaafuu inclined plane immoo simple machineidha jechuudha. Malee konkolaataan kun simple machineidha jechuu keenya miti.
Egaa asirraa yeroo kaanu asirratti maal gaafata tiibiliin kun asirratti name of the simple machine maqaa simple machine isaa akkasumallee what is the description isaa how they make work easy akkamittiin hojii nu hojjechuu danda'u karaa salphaatiin akkamitti kan inni nu hojjetu simple machine sun kan jedhu akkasumallee wanni isaa description isaa maalummaa isaa kaa'uu qabdu jechuudha. Asirraa egaa isa kanarraa yeroo kaane isin kan barbaadan fudhattanii hojjechuu dandeessu. Barbaadan isaan kana fudhattanii ilaaluu dandeessu. Amma asirraa yeroo kaanu maashina isa kanarraa yeroo kaanu maanni kan inni akkamitti kan inni salphisu qottoon kun jechuudha. Qottoodha maqaan maashinii kana maanni qottoodha akkuma beektan naannoo keessan keessatti osoo hin argin hin haftanii akkasumallee mana keessanitti argamuu ni mala. Isaan kun simple maashinoota jechuudha. Akkamitti kan inni hojjetu kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Egaa akkuma asirraa argitan qottoodhaan yeroo fayyadamtan bifa kanaatiin kan isin muka wayii yeroo falaxxan isaa ta'u yeroo kuttanis bifa kanaatiin kan isin kuttan jechuudha. Kanaafuu yeroo falaxxan bifa kanaatiin kan isin adda baaftanii asitti egaa foorsiin asii gadi irratti kallattii kanaatiin kan inni direction isaa jechuudha. Asii gadi kan isin itti humna keessan dalageessitan jechuudha. Humna isin dalageessan asii gadeedha jechuudha. Muka kanarratti asii gadee dalageessitu. Sana booda immoo humnichi maal ta'a? Kallattii jijjiiraa jechuudha. Kallattii jijjiira gara kanatti kan inni dhiibu jechuudha muka kana. Erga seenee booda gara kanatti kan inni dhiibu muka kana jechuudha. Kanaafuu kallattii nu jijjiireeraa jechuudha. Kallattii nu jijjiireeti jira. Inni taan immoo iskiriiwudha. Iskiriiw akkuma beektan gaa mana keessan keessatti arguu dandeessu. Sireewwan kan ittiin wal qabsiiftan teessoo garaagaraa akkasumallee meeshaalee garaagaraa kan ittiin wal qabatan maaliin iskiriiwudhaan jechuudha. Bilooniidhaan jechuudha kan inni wal qabatu. Meeshaa tokko akkasumallee kan ittiin wal qabsiifnu maaliin iskiriiwudhaan jechuudha. Iskiriiwudhaan. Ittaansuudhaan immoo maal argina? Kuni yeroo kan itti fayyadamnu ishii kana jechuudha. Yeroo haala qilleensa ho'aa keessa yeroo jirru akka nutti hin ho'ine kan nu gargaarudha jechuudha. Maal jedhama? Faan jedhama. Faan jedhamuun beekama. Akkuma beektan gaa kana arguu dandeessu. Mana keessanittis fayyadamuu dandeessu. Iddoo garaagaraattis arguu dandeessu. Egaa kun akkuma asirratti argitan bifa kanaatiin kan inni hojjetu jechuudha. Faaniin yeroo haala ho'aa keessa jiru qilleensa ho'aa yeroo ta'ee jirutti yeroo maashina kana bantan qilleensa gaarii isiniif kenna jechuudha. Mana keessan keessatti arguu dandeessu. Iddoo garaagaraatti arguu dandeessu jechuudha. Inni kun fakkeenya maali ta'uu danda'a? Wheel and axle isa jennu sun ta'a jechuudha. Wheel and axle isa jennu jechuudha. Inclined plane argina taasisuudhaan immoo inclined plane akkuma beektan gaa ba'aa tokko ittiin ol kaasuuf kan nu fayyadu jechuudha. Ba'aa kana ol kaasuuf gootottanii asirratti yeroo baaftan bifa kanaatiin nuuf salphata jechuudha. Baachuurra inclined plane irra yoo oofne nuuf salphata jechuudha boksii kana. Inclined plane maaliif nu fayyada? Speedii nuuf baay'isa akkasumallee distaansii kan inni nuuf baay'isu jechuudha. As keessaa gaa maashinoota barbaadan fudhattanii akkamitti akka isaan hojjetan liiveriidha moo puuliidha moo akkasumallee wheel and axleedha moo kan jedhu barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf isa kana fudhattan akkuma isa kana inclined planeidha jechuudha. Isa kana fakkeenya inclined plane waan ta'eef isaan akkuma isa kana
tokkuma isa kana faana wal fakkaata jechuudha. Inni kun incline plane inni kunis illee akkasuma incline plane teebilii kana keessatti guutuu dandeessu jechuudha. Kun tokkuma isaa. Itti aansuudhaan immoo ishii kama laallu maashina kama laallu maashina ishii tana haa laallu ishii kana haa laallu. Innis maal jedhamee beekama? Ranges jedhamee beekama. Ranges jedhamuun beekama maashinni kun jechuudha. Kana jechuun wanta ittiin hiikuu yookiin immoo ittiin hidhuudhaaf jechuudha. Biloona siree wayii yookiin ittiin hiikuu yookiin ittiin hidhuudhaaf kan inni nu tajaajilu jechuudha. Harka duwwaa osoo biloonni wayii hiniinaa yookiin immoo hiniigne jennee baay'ee nutti ulfaachuu danda'a. Hiikuu dhiisuu ni malla jechuudha. Isaan kun maanni humna nuu baay'isu jechuudha. Fakkeenya inni kana yoo ilaaltan kan humna nuu baay'isu jechuudha. Kan nuu baay'isudha. Itti aansuudhaan immoo maashina ishii kana ni beektu yaada puulee jechuudha. Kun immoo kallattii kan jijjiirudha. Ishii kana immoo maashina ishii kana immoo yeroo ilaallu wheel and axle dha kun asirratti jechuudha. Karaa salphaa ta'een akka nuti konkolaataa nu godha. Kana luka kaawwatanii jechuudha. Luka ofitti kaawwachuudhaan kan ittiin deemanidha jechuudha kun. Bifa salphaa ta'een kan inni konkolaataa jechuudha. Karaa salphaa ta'een akka nuti deemnu kan nu tajaajilu jechuudha. Innis wheel and axle fakkeenya isaati jechuudha. Maashinni kan biroo yeroo ilaallu kunoo kan ittiin daa'imni taphatan kun maashina simple maashinidha jechuudha. Simple maashinii innis fakkeenya eenyuti? Fakkeenya liiveriiti. Akkamitti akka hojjetu yeroo daa'imni taphatan argitaniitu ta'a. Akkasumallee isinillee taphattanii argitaniitu ta'a jechuudha. Kun fakkeenya liiveriiti jechuudha. Hedduu isaanii barreessuu dandeessu. Isaan kanaan ala jechuudha. Warreen suura asirratti argitaniin alayyuu jechuudha. Hedduu isaa simple maashinii tarreessuu dandeessu. Akkuma argitan asirratti wiijii kana akkuma argitan jechuudha. Wiijii kana akkuma argitan kun directionii kan jijjiirudha. Maashina directionii jijjiirudha. Akkuma dura qottoo irratti isinitti agarsiise jechuudha. Kallattii kan jijjiirudha. Kanas fudhattanii ilaaluu dandeessu. Burruusa kana jechuudha. Burruusa kana bismaara yeroo buqqistan fiixa isaa kanatti galchuudhaan maal gootu? Ishii kana immoo kun walakkaa isaa kana immoo jechuudha. Walakkaa isaa kana immoo akka utubduutti fayyadamtanii kan isin bismaara sana buqqiftan jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Fakkeenya maalii ta'a? Liiverii ta'a jechuudha. Inni kunis liiverii ta'a. Hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Naannoo keessan keessatti maashinoota argaman jechuudha. Baay'ee isa tarreessuu dandeessu. Egaa maashinoota asirra jiran kana hundasaa akkamitti akka isaan nu tajaajilan kallattii nu jijjiiru moo humna nu baay'isu moo ispiidii nu baay'isu moo kan jedhu tarreessuu dandeessu maqaa isaanii tokkoon jechuudha. Boksii kana keessatti guutuu dandeessu jechuudha. Akkam amma isinitti himetti jechuudha. Tokkoon maashinii kana maqaa isaa guutuu akkuma amma isinitti himaa ture jechuudha. Akkamitti akka isaan nu tajaajilan akkasumallee humna baay'isu moo kallattii nu jijjiiru moo ispiidii nu baay'isu kan jedhu hedduu isaayyuu tarreessuu dandeessu. Fiigarii kanaan alayyuu fiigarii asirratti argitan kanaan alayyuu hedduu isaa tarreessuu dandeessu jechuudha. Yoo isin barbaachisa ta'e kabroollee fiigarii adda addaa kabroollee fideen akkamitti kan inni baay'isu kan jedhu isiniif fiduu nan danda'a. Viidiyoo biroollee isiniif hojjechuu nan danda'a. Yoo isin barbaachisa ta'e koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa asirratti akkuma argitan kun compound maashinii jechuudha. Baayiskiliin compound maashiniidha. Maaliifii compound maashinii kan jenne simple maashiniin walitti ida'amuudhaan kan inni baayiskilii kana nuu kenne jechuudha. Simple maashiniin
walitti daamuudhaan kan baayiskilii kana nuu kenna. Akkasumallee wire cuttering kun jechuudha. Inni kun kan ittiin shiboo kunnuudha. Inni kunillee akkasuma maashiniidha jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadde kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 5.4 classification of simple machines kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaa turaa isiniin jedha. Haga amma ilaalle keessaa bakka isinitti ulfaate yookiin bakka isiniif hin galle komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shortii viidiyootiin illee viidiyoo kabroolee hojjechuun isinii waan hin danda'uuf komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Akkasumallee Telegram irratti yaadota qabdan tokko naa barreessuu hin dagatinaa. Har'aaf viidiyoon qabadde kana fakkaata. Nagaa turaa isiniin jedha.